Raafuuf daa'imman kan jedhu ilaalla. Faayidaa raafuu nyaachuun daa'immaniif qabu, yoom nyaachuu akka jalqabanii fi akkasumas of eeggannoo akkamii akka barbaachisu. Raafuun jechuunis gosti hundi raafuun maraas goommanni kaanis akkuma nyaata kamii umurii ji'a 6 eegalee sirriitti xixiqqeessanii kukkutanii yookaan mummuranii bilcheessanii daa'imman nyaachisuu jalqabsiisuun gaariidha. Ji'a 6 guunnaan nyaachuu danda'u jechuudha raafuu gosa kamiyyuu. Goommanni yookaan raafuun vaayitaamin C kan akka ittisoon qaamaa cimuu taasisu gargaaru akkasumas vaayitaamin K kan fayyummaa sirna dhiigaaf gargaaru waan badhaadheef daa'imman yoo raafuu nyaatan gaariidha. Vaayitaamin C ittisoo qaamaa cimsuuf gargaara. Fakkeenyaaf akka dhibeewwan utaalloo fa'aa namarraa ittisuu yookaan yoo namni qabu immoo akka namni sun dafee fayyu taasisuu fa'aa mala akkasii qaba waan ta'eef. Akkasumas vaayitaamin A kan fayyummaa qaamaa keessumattuu ijaaf kan barbaachisu akkasumas vaayitaaminoota akka fooleetii kun immoo dhiiga diimaa oomishuuf kan baay'ee barbaachisuu fi kan kana fakkaatu sirriitti of keessaa qaba. Akkasumas gosa nyaataa hanga faayibarii gaarii qaban keessaa isa tokko waan ta'eef gogiinsa garaa ittisuufis ta'e daa'imman gogiinsa garaa qabaniif furmaata. Gosni nyaataa faayibarii qaban egaa garaa laaffisuudhaan akka namni gogiinsa garaa hin godhanne taasisa. Yoo godhatanis immoo akka isaan furmaata argatan taasisa. Kanaaf yeroo daa'imman gogiinsa garaa godhatan goommana nyaachisuun yookaan raafuu nyaachisuun ni gorfama. Kana malees elementoota qaama daa'immaniif barbaachisan kanneen akka kaalsheemii, pootaasiyeemii, soodiyeemii fi kana fakkaatan gahaa of keessaa qaba raafuun. Akkasumas wanta gilukoosoonileet jedhamu kan fayyummaa onnee eeguuf gargaaru kan kaardiyooprootektiif kan ta'e of keessaa qaba. Guddinaaf jabina qaamaaf kan gargaaru pirootinii gahaas of keessaa qaba. Kana malees goommanni amala akka madaan adda addaa dafee fayyu taasisuu qaba. Madaan qaamarra jiru tokko akka dafee fayyu amala taasisuu qaba. Akkasumas yeroo hedduu amala sinsinnaa'uu qaamaa yookaan allerjii adda addaa kan hin qabnedha. Nyaanni tokko tokko fakkeenyaaf akka killee yookaan hanqaaquun fa'aa warra akkasii amma allerjii fiduu danda'u. Raafuun garuu allerjii hin fidu. Bakka hedduutti gatii salphaadhaan argama raafuun. Yoo sirriitti qophaa'es mi'aawaa waan ta'eef daa'imman hedduu jaallatu. Kanaaf daa'imman umurii ji'a 6 booda raafuu mummuranii sirriitti xixiqqeessanii kanaa booddee bilcheessanii nyaachisuun faayidaa hedduu qaba jechuudha. Galatoomaa turtii gaarii.